Akka inni itti nu guddisee waa'ee eenyummaa keenya barree guddan hundumti keenya iyyuu abbaa keenyatti baay'ee boonyaa. Abbaan koo baay'ee nama gaariidha. Nama ati itti siqxee yaada kee ijoolleedha nama guddaadha hin jedhu abbaan koo dargaggoodha hin jedhu hundumaa gorsuun barbaada hundumaa guddisuun barbaada. Seenaan galmeessee dhaloota dhufuuf dabarsuu qabu keessaati tokko Obbo Tasammaadha. Kanaaf Obbo Tasammaan nama seenaan isaanii amma ammaatti namni beekee hin jiru. Obbo Tasammaan beeka. Ijoolleetti noodhanuu garuu Obbo Tasammaan akka nuti ilaallu maali akka moodelii tokkotti ilaalla maaliif namni barate maal akka ta'e isaaniin agarreetti kan barumsi maal akka ta'e kan barate. Abbaa harreedhanii nu waamu haadha qoraaneedhanii waamu malee namni Oromtitti jedhee waamu hin jiru namni afaan Oromoonitti dubbatu hin jiru. Kanaaf iddoon namti dhaladhe sana guutoo jedhamti saxxoo jedhamti ishee namachi duwwaatu afaan Oromoo kan dubbatan se'a. Isa kanallee kan bal'isee na barsiise Oromoon bal'aa ta'uu kan na barsiise Oromoon addunyaa fudhatee akka jiru kan na barsiise Obbo Tasammaa Nagariiti. Kan immoo Obbo Tasammaa Nagarii bareechanii irratti hojjetanii Maccaa Tuulama jechuun abbootii Oromooti. Obbolaan jira Maccaa Tuulama. Macca kun Western Oromiyaa lixaa fudhatee Tuulamni immoo Oromiyaa Mirgaati. Kana walitti fiduu irratti piraaktikalii irratti hojjechuun irra jiraadha kan isaan kan. Yeroo sana keessatti yeroo abidda yeroo nugusi rarraase nama hidhee nama rarraasullee nama hin sodaannedha isaan. Nama akkasii turan. Nama immoo fira jaallatu baay'ee. Nama wajjin ilaafilaamee beeku. Oduu durii warra beeku. Aadaa durii warra beeku. Warra ijoollee dhalootatti beekumsi darbu jedhu nama gaarii. Nama beekaa, nama sodaa hin qabne, nama dhugaa dubbachuu jaallatu, nama immoo nama hojjetu, nama qotee bulaa, dafqee nagadatee kan bulu, daldalatee kan bulu, nama qotee bulu, nama dhugaa dubbatu, nama jaallatudha. Garee Oromoof qabsoo lafa jilaa taasisaa turan. Kanneen keessaa bara 1921 dachee lixa Oromiyaa qe'een gimbii Oromoof Oromiyaaf kan arjoomte gootichi Tasammaa Nagarii nama galmeen seenaa ragaa bahu warri seenaa beekanis dubbatan guddaa guddummaan isaa leellifamuudha. Kan isaan dhalatanii guddatanii Laaloo Sache lafa jedhamutti Gimbiirraa gara kiiloomeetirii 7 achitti dhalatanii guddatanii barumsa isaanii kan isaan baranii biyyatti miti. As Akaakiitti baran Akaakii Misiyoonitti baranii. Ani abbaa kumanaa kootii nama xuruudha. Dhugaataman sooban beeku. Na manni turesi faalma koo tolfadhee nama wajjin jiraachaa ture. Yeroo hunda nutti goranii maalirra jirtu ijoollee maal hojjetu ijoollee barumsa attam jedhanii jajjabaadhaan jedhanii nu bira darbu turan. Kanaaf isaan akka namni baratu jalqabuma jalqabanii wanta barsiisaa ta'anii fi akka namni baratu akka namni guddatu walqixxummaan maal akka ta'e Oromummaan maal akka ta'e kan hundumaa nutti himaa turu. Ijoollee akkasitti yaadda miti bulchiinsa akkas miti ilaa akkasittiin ilaalcha akkasii qabaadhaan nuun jedhu malee gar tokkotti akka nu hubannoo ta'an barbaadan akka nu biyyattiidhaaf isinuma jira kan jedhu qabu turan isaan mataa isaanii keessatti. Akka inni itti nu guddisee waa'ee eenyummaa keenya barree guddan hundumti keenya iyyuu abbaa keenyatti baay'ee boonyaa. Abbaan koo baay'ee nama gaariidha. Nama ati itti siqxee yaada kee ijoolleedha nama guddaadha hin jedhu abbaan koo dargaggoodha hin jedhu hundumaa gorsuun barbaada hundumaa guddisuun barbaada. Inni barsiisummaa isa koorsii isaa fudhatanii Gimbiitti deebi'anii Gimbiitti barsiisaa turanii daayirekteera ittaanaa turanii. Ani yeroo sana qabee Obbo Tasammaan beeka. Ijoolleetti noodhanuu garuu Obbo Tasammaan akka nuti ilaallu maali akka moodelii tokkotti ilaalla maaliif namni barate
maal akka ta'e isaaniin agarreeti kan barumsi maal akka ta'e kan barre. Abbaan koo Oromoo dhufanii abbaa ijoolleeti. Bakkeetti garuu waa'ee siyaasaa nama adda addaa wajjin waan godhanis waan haasaanis waan beeknu hin qabnu nuti. Baay'ee restriktii ta'anii guddannee. Kan isaan Wallaggarraa biyya dhufanii 1951 irraa innaadhuma paarlamaatti filamanii dhufan sana. Paarlamaa keessa turaniiru. Paarlamaa keessa filannoo lama dabarsan 51 qabee amma 59 waggaa 8 hojjetanii. Ani immoo innas reefan Jimmaa dhufee kutaa 8 fixee kutaa 9 lixaa haayiskuuliidha. An haayiskuuliin ture isaan paarlamaa turanii garuu wal argina gaa. Namoota silaati seenaan galmeessee dhaloota dhufuuf dabarsuu qabu keessaati tokko Obbo Tasammaadha. Kanaaf Obbo Tasammaan nama seenaan isaanii amma ammaatti namni beeke hin jiru. Waa'ee aadaa, waa'ee saba Oromoo, waa'ee jireenya isaa kan beekanii akkanii odeessaa qabutti isaan paarlaamaa gatii turanii fi rakkina saba sanaa tokko tokkoon beeku turanii paarlaamaattis dhiyeessaa turan. Yaadi isaanii gatii egaa nugusii kan inni yaadu kan isaan yaadan tokko gatii hin taanee fi waa'ee Oromoo irratti kan isaan ibsanii hin fudhatamu ture. 1955 immoo yuunivarsiitii Angeddaree haayiskuulii fixee jechuuti. Innis isaanis paarlaamaa jiran. Ammoo tuutti caade walitti dhufi inni keenya. Maaliif ijoolleen yuunivarsiitii tursi ho'ina ka'iinsa barattootaa keessatti dhaqee galeenis paarlamaanii ka baay'ee nu gargaaraa ture. Akka haayiskuulittis akka kolleejittis paarlamaa wajjin qunnamtii qabnaa turre walgahii qabnaa turre irra dhaqnee barannaa turre isa gaa kan nu gargaare gargaaru Obbo Tasammaadha. Amma barattoonni dubbii balleessuu akka hin hojjennee fi gorsuutu nurra jira jedhan. Booddeen biraa immoo Abiyyoonuu filamee Wallaggatti ramadame bulchaa Wallaggaati. Innas Obbo Tasammaan Agiriitti duukaa dhaqanii turan. Baay'ee gammanne maaliif beekotii keenya lamaantu biyya beekaa dhaqe. Wallagga silaa beekaadha ittuma hoggana beekaa argatu beekaa lama argatu baay'ee achii wanti guddaan isaa nuuf dhufa. Qabsoo Oromoo nuuf cimsaa inni baay'ee amantii guddaarraa qabnaa turre. Akka kaadiree adda bilisummaa Oromootti golgaa hojii mootummaatiin akkan achi dhaqu ta'ee yeroo jalqabaatiif yeroo naqamtee naqu namni na simatanii yeroo sana na simatanii hojii achii na jalqabsiisan Obbo Tasammaadha jechuudha. Lafa duraanii walii wajjin qotataa ture irraa fudhatamee inni kaanii bataskaanaa kennamee qeesii itti fidanii qotee bulaa ta'ee yoo qotummoo waan qoturraa gara caalu abbaa lafaatii kennaa. Kuni hafuun isarra jira kan jedhu kan ni cimee harka qotee bulaa galu godhuudhaa fi baay'ee carraaqanii. Riippoortara tajaajila oduu Itoophiyaa News Agency ture kan Wallaggaa bara sanaa isaan immoo itti aanaa bulchaa kutaa biyya Wallaggaa turanii hariiroon keenya kanadha. Gaazexeessaa fi bulchaan biyyaa egaa hojii baay'ee waan waliin hojjennuu fi isaan biraa waan hojii garaagaraa oduuma irratti kan ilaalatedha. Kanatti wal beennaa. Egaa afaan Oromoodha haa beekamu Oromoon isa beekamu kan jedhu yeroo sana haasaan warri dargee haasaan hundumtu wal qixxee kan jiru waan jiruufi Obbo Tasammaan organizing godhanii ijoollee naannoo naqamtee turan yeroo sana. Ijoollee naannoo naqamtee Wallagga keessa ijoollee warra sagalee gaarii qaban sassaabanii shaakalchiisanii dhufanii ambaasaadar tiyaatiriitti sirba siyaasaa gar tokko isa sirbaa turan ijoolleen kun. Dhufnee walitti dhufnee biiraawi tiyaatirii kanatti agarsiifne.
namni nafne biyyatti mannuu hanqate biyyaaraw tiyaatirri yeroo sana guddaadha. Hin xinnaate Oromoof lafti hanqate Oromootti manni xinnaate gaafa sana. Ani kunis Oromoodhaan jedha dhaabbadde namichi kun Oromoodhaa dhaabbadde tan namoota Zarihuunii nan rakkisan nan gaafadhaan namichi inni kun abbaa makiinaa kun Oromoodhaa hin jedha. Ani Oromoon iddoon itti dhaladhe duwwaatu afaan sana dubbatan se'a. Maaliif ukkaamsaa jiruuf magaalaa onnanne abbaa harreedhanii nu waamu haadha qoraaneedhanii waamu malee namni Oromtitti jedhee waamu hin jiru namni afaan Oromoon itti dubbatu hin jiru. Kanaaf iddoon itti dhaladhe sana guutoo jedhamti saxxoo jedhamti ishee namachi duwwaatu afaan Oromoo kan dubbatan se'a. Isa kanallee kan bal'isee na barsiise Oromoon bal'aa ta'uu kan na barsiise Oromoon addunyaa fudhatee akka jiru kan na barsiise Obbo Tasammaa Nagariiti. Ijoollee yeroo sana nuyi qarree artistoota bebbeekamoo ta'antu jiranii jechuudha. Qaruu yeroo sana nuyi wanni gargaaruu irratti akka isaan kan biraa jalalliin taasisuu irratti wanti nuyi hojjenne guddaa bu'aa fidee booda irratti. So hojiin keenya inni guddaan tokko sana ture jechuudha. Isa ifa bahee dirree irratti mul'atu. Inni lafa jalaa hojjennu garuu inni maadhee ijaaruu nama quunnamuu awraajjaatti wanni mana barnootaatti inni suni waan dhoksaadhaan hojjennuudha. Na yaadadha maal inni utuu sirbaa jiranii ibsaan irratti dhaamsan ibsaan badeedhaan hayi akkasumatti sirbina jedhanii ijoolleen sirbuutti ka'an dhaqanii gadhiisan ibsaa. Maaliif akka hin sirbamne barbaadan jechuudha. Obbo Tasammaatu ilaamee ijoollee yommuu Finfinnee irratti jedhan Oromoon achi dargaggoon achi uummanni achi badaa afaan hin danda'u naasa'anii adaraa keessan immoo isin dubbisan akkasidhaati hammadhaa dubbisaa afaan hin beekaniiti jedhanii na gorsaniif. Warra Oromoo ijoolleen sirbituu hundumaa Bihiraawi Tiyaatiriitti dhufanii gaafa sana. Anaa fi Daani'eelii achi dhaquun keenya abbaan keenya kan meeshaa yeroo isaanii kadhatanii isa dhaabuuf jedhanii meeshaa fidanii fa'aa uffata ittiin ijoolleen sirban fa'aa fidanii mala tuulanii gaaffii baay'een gaafannaa abbaa keenya. Obbo Tasammaa Nagarii naqamteen bulchiinsa keessa hojjetu turanii isaantu hawwisoo kana geggeessa. Anaan garuu dhufee iskuula keessaa kan na fuudhee amma Dooktorii Zalaalam Bantee jedhama Leendeen jira. Isa dhufee na fuudhee Obbo Tasammaa iyyuu hin beekun ture. Aadaan sabootaa jabaachuu turre jira guddachuu turre jira yaada jedhu qaba ture jalqaba irratti yeroo ka'u. Kanaafi aadaan godinaa garaagaraa aadaan Oromoo naannoo sanaa hawwisoodhaan gurmaa'uu qaba jedhaniiti gurmeessan isaan bara 69tti. Qaajimaan daraaree bilisummaa kiyyaa jedhanii yeroo sana sirbame sammuu Oromoo hundumaa keessa seenee jechuudha. Haa jechuuf hin jedhu wanti yeroo sana yaalame tokkummaa Oromoo bu'uureessuu keessatti walitti fiduu Oromoo wal barsiisuu keessatti qooda guddaa taphate. Oromoo bakka adda addaa walitti fide. Bakka wal daddatee walitti fiduu miti wanti sun immoo waraabamee yeroo namni dhaggeeffatu inni kun kan Wallaggaa, inni kun kan Ilubbaaboo, inni kun kan Harargee, kan Arsii yeroo jedhamee waliin sirbamu Oromoon tokko ta'uusaa argisiise jechuudha. Fedhiinsaa tokko ta'uu argisiise jechuudha. Sirbitaa jennaan lakki nan geeraran jedheeni. Mee geerani kan geerartaa jedhanii nan geeraran jedhee. Hageerartu ol baasaa jennaan waltajjiitti ol bahee maayikii mamalee keessaa fuudhee hin gammadanii irra na deebisan nan geeraree. Isa booddee egaa akkuma na godhan dhabanii lafuma na dhokfatan dhabanii ani waan isaas hin beeku. Isaan seenaa beeku ani waa tokko waan hin beeku hin qabu. Afaansaa afaan hojii afaan biyyaalessaas ta'uu qaba jedhu yeroo sanallee isaan afaan Amaaraa duwwaa ture kan bara sana wantoota ta'u afaan saba guddaati kuni mirgi keenya hin kabajamne gaaffii mirgaa baay'ee qabna uummati keenya kana jabaatee qabsaa'uu qaba uummata keenya dadammaqsuu qabna jedhu turani. Gabaroonni lafa argatanii
lafa kana gamtaadhaan haqotanii waliin haqotatanii jennaan namoonni naannaa Naqamtee sana anan yaadadhu anan keessa jechaa ture baay'ee bal'isanii qotan hin qaanofne lafi qotamee waan itti facaafamu dhibee attam goona jennaan ijoollee kana gabaa keessa kaasaa namoota daldalan keessa kaasaa horii buusaa ofii keenyaas hin buufna sanyii bitatanii sanyii bitanii facaasanii kana irra dabarsinaan baay'ee waan guddaadha. Dhaamsa Oromoo kakaasu, dhaamsa Oromoo jajjabeessu, kottaa aramaa aramuu fakkaatee waan gara biraatu dhaamsa kan biraa qaba. Isa akkasii hojjetaa turre jechuudha. Gartuu sana hin ittisna wanniin kan biraa dhufe akka keessan seenne. Irraa ittisna itoo Obbo Sammaan kanarratti baay'ee jaboodha. Wanti isaan hojjetan badee hin banne ija argamsiiseera. Qodaan kun qodaa qaaluutii, qodaa moortuutii, qodaa maaliitii jedhaniiti akka Oromootti yoo qiqaan jedhamu sana afaan Amaariffaatiin yoo qiqa hunduma isaa caccabsuu barbaadan. Kanarratti anaan hamma dandeesse jara kana gorsi harkaa fuudhi manoota namaa kan jiran qodaan sabaa kan aadaa isaa calaqqisu sun funaanamee asaa dhufuu jedhan. Iddoo tokko nuu kennani kanaaf. Bakki isaa iddoo Xaaliyaaniin ijaarte tokkodha lafa jala achi galchin. Uummata keenya dammaquutu irra jira. Uummata keenya waggaa bara 100 cunqursaa jala ture. Uummata keenya dammaquu qaba. Dammaqee qabsaa'uu qaba. Mirga isaatiif falmachuu qaba. Kanaaf ni muda dammaqsuu qabna. Kana ibsu yaada kana faa wanta jirratti kaasinaan jedhu. Namoota warra gurguddaa waamanii biiroo isaaniitti mucaa kana gargaaraa waa'ee qodaa sabaaf ta'u waa'ee aadaa isaanii irratti hojjetaa jira. Mucaan kun gargaaramuu qaba jedhaniiti na gargaarsisanii achi kaa'ame eegii Naqamteetti amma si'ana kan jiru muuziyeemiin ijaarame qodaan sun fuudhamee achi galchan. Kun egaa maalinni yaada dheeraa yaada saba hamma yoonaatti gara dhufuttis kan gargaaru kan burqisiisaa turan keessaa Obbo Tasammaa Nagarii nama tokkodha. Kan immoo Obbo Tasammaa Nagarii bareechanii irratti hojjetanii Maccaa Tuulama jechuun abbootii Oromooti. Obbolaan jira Maccaaf Tuulama. Macca kun Western Oromiyaa lixaa fudhatee Tuulamni immoo Oromiyaa mirgaati. Kana walitti fiduu irratti piraaktikalii irratti hojjechuun irra jiraadha kan isaan kaan. Hojjechuudhaan immoo namootii gurguddoo namni bara hangafa ofii dhagaa miti. Sadii hangafootii biyya abbootii gadaa, abbootii beekumsa qaban, abbootii amantaa kana ofitti qabanii fiduutti piraaniin isaan baasan laafaa miti. Maccaa Tuulamaa ganamni walgahii foormaalii ta'e sa'aatii booda garuu waluma geenye taphannaa wal barsiifnaa turra. Recreationists jira walakkaa kanaan. Utuma amma filadhaa jedhanii Prime Minister yookiin Pireezidaantii Oromoo keessa eenyuun filannaa jennaa jennu abaluu jennaa miti. Abaluu jennaa jennu abaluu xinnoo hin dallanan ta'u abaluu hin sardama. Abaluu jagnummaa qofaan deema nuun deema. Fudhatee hallajaatti nuun gala. Abaluu beekumsa qaba garuu xinnoo jagnummaa dhaha. Akka jennee haasaa recreationiiti. Kan hundumaa baalaansii qabaatee biyya kana gara hundaatti deemuu danda'u uummata Oromoos nuu ceesisuu danda'u eenyu jennaa jennu Tasammaa Nagariiti. Mana barnootaatti akkuma isin jedhee afaan dirqama afaan Amaaraatiin barachuun kellaa mana barnootaa keessatti iyyuu afaan Amaaraa malee afaan Oromoo yoo dubbatte adabamuu jira. Kun maa'inni
deemee ati afaan keetti qaanoftee jibbitee kan afaan gara biraa akkati barattu taasisuudha. Inni kun duula cimaa karaa saayikooloojii kan irratti uumantu jira jechuudha. Buttaa innaangootu qophaa'e qalame. Innaangoon koonyaa gimbii keessatti aanaa tokkodha. Aanaa innaangoo. Isaantu qindeesse sirna sana. Sirni suni maal ture? Uummati Oromoo jaarraa tokkoo fi jechuun waggaa 100 jechuudha. Fi gadaansaa eega diigame booddee jechuudha. Hawwiin sunii fi Oromummaan inni durii inni oduudhaan dhagaan ija isaanii duratti akka buttaa qaluu kunfaan gaafa dhufee jedhu sabummaadhaaf sabummaa ofiitiif dhimmuu fi hojjechuun achi keessaatii nama keessatti dhalachuu jalqabe jechuu dandeenya. Tuumuun kana waan guddaan ijarraa saaqee namarraa waan seenaasaa waan wanni isaa ijarraa saaqeetti argisiisa. Mirga arganneerraa mirgi sabaaf sablammootaa kabajamaa jira. Mootummaan kun mootummaan sooshaalizimii walqixxummaa sabaaf sablammootaati fi dhimma jedhamaa ture. Sababii sanaatiin ture kun kan wanta ta'e. Garuu dargiin kaayyoon isaa kana hin turre. Waa'ee sabaaf sablammootaa miti inni waa'ee aangoo isaatii sirnuma sirna naftanyaa sana durii sana deebisee mati nurra kaa'e. Bara 1968 paamfileetii gabaabduudhaan qubeen afaan Oromoo sun namatti hojjennu kun yeroo sanaa uummatatti beekamee ture, bittimsamee ture. Booddee dargiin sassaabee qubee lammata waa'ee akkasiin kaasinaa fidela tokkodha kan Itoophiyaan qabdu saabaa kanadha. Isaa malee kan biraan ta'u afaan tokkodha. Afaan kana beekuu qabdu jedhee isarratti nutti murteesse malee isaan bara sana jalqabanii yaada kana kaasaa turan. Amma na dhibaan yeroo nama jirra oolu mootummaa ammaatiin yeroo inni kana jirra oolaa deemuu kana Botasamaan yeroo sana illee akka jedhanii turanii jedha nama dhuunfaanatti dhiyaatanitti. Botasamaan nama akkasii turanii raaguma haasa'an isaan. Buttaan kun dhufee waan gara biraatti deemaa jira kan jedhu uume jechuudha. Sanarraatiin Nuguseen walumaa gala bulchitoota warra akka maaddee adda bilisummaa Oromootti yookaan walquba qabeenyaa yookaan akka iciyaatitti warra rarramadaman kaadiroota hizbi dirjitii keessatti ramadaman isaan kana funaanee hidhuu jalqabe jechuudha. Bara sanaa mootummaa dargeedha kan hidhee egaa Oromummaa isaaniitti asahol Oromummaa isaaniitti seenaa jijjiiruu wanni gochuudhaaf hidhamanii waan isaanitti hidhamanii waa'ee buttaan fa'aa jira kaalchar shoo walitti qabanii ijoollee gurmeessanii. Waa'ee sabaa dubbachuun dhiphummaa ta'ee sanyummaa ta'ee waa'ee sanyii keessa galchu jedhu yoo waa'ee Oromoo kaastee kana ture isaan sana walitti qindeessanii. Sirni sun qophaa'e naangoo irratti. Gurbaa bulchaa aanaa naangoo kan ture Alamuu Danda'a kan ture dargiin sun hin ajjeese. Isaanii Botasammaa fa'aa namoota achirratti argaman itti gaafatamtoota waajjira mootummaa garaagaraa kutaa biyya Wallaggaa sana akka jirutti fuudhee hidhe. Addis Ababa Yuunivarsiitii tuutuun baradhu extension immoo commercial school secretary barachaa ture. Maaliif hidhaan abbayee kootii akka turu natti mul'achaa jira. Faamiliin immoo gargaarsa akka barbaadu waan wanni godhee fi achi booddee first year achi fixeenii second year achis commercial school waggaa tokkoon fixee asis fixee second year Oromoon garuu second semester irratti Addis Ababa Yuunivarsiitiitti withdrawn godhee ba'e. Achi commercial school college immoo secretarial science itiin graduate godhee mana bulchuu fi hojii jalqabuun irra jira.
achii hojiin qaxarame jechuudha. Mana hidhaa waggaa 10 teenyee baanee miti no. Gaafa nu hiikamnee manatti gallu mana keenya keessa deemanii nu dubbisan. Hoolaa fidanii hoolaa tokko. Kanaafis hoolaa fidanii egaa hoolaa siif iddoo qofaa miti kan dhufe sis gorsuu jara kanas jara si bira jiru si gorsuu dhufe. Miila isaaniitti madaa tokkotu bahe. Madaa kanaaf jedhaniiti hospitaala galan. Dingatuma du'ani. Dingatuma. Dhaloota ammaa kanaa fi dhaamsi koomaa inni eenyummaa isaanii akka baran barbaada. Eenyummaan kun immoo nurratti hafuun irra hin jiru. Ijoollee keenya barsiisuun nurra jira. Ijoolleen keenyas filannoo gaarii akka filatan. Yeroo sana keessatti yeroo abidda yeroo nugusi rarraase nama hidhee nama rarraasullee nama hin sodaannedha isaan. Nama akkasii turan. Nama immoo fira jaallatu baay'ee. Nama wajjin ilaafilaamee beeku. Oduu durii warra beeku. Aadaa durii warra beeku. Warra ijoollee dhalootatti beekumsi hadarbu jedhu nama gaarii, nama beekaa, nama sodaa hin qabne, nama dhugaa dubbachuu jaallatu, nama immoo nama hojjetu, nama qotee bulaa, dafqee nagadatee kan bulu, daldalatee kan bulu, nama qotee bulu, nama dhugaa dubbatu, nama jaallatudha. Inni kana qoratanii seenaadhaaf ol kaa'uun qabsoon bilisummaa Oromoo, qabsoon saba Oromoo akkuma wanniidhaati galaanaa gaaf tokko bokkaarroo beelma dhufee wanni ta'etu hin ta'in yeroo keessa guddataa cimaa dagaagaa dhufe ta'uu hubachuu barbaachisa. Isa kana keessatti qooda namooti akka bota sammaa fa'aa kennan kan maqaan hin dhahamne hedduutu jiran jechuudha. Naannootti kan qooda gurguddaa kennan jiraachuu danda'an. Isaan kun qoratamanii seenaan isaanii galmaa'uun dhaloota boriitiif seenaa saba bilisummaa Oromoo sochii sabi Oromoo godhe keessatti pikcharii gahaadha kennaa jechuudha.